Egaa mootummaan Bashar al-Assad tan Siiriyaadhaa hombolte booda Ameerikaan sa'aa 24 hoggu 73 Siiriyaa xayyaaraan tumuusiidhaa ibsitee jirti. Kunis akka gartee sitkoom takkaa'u gartee Central Commandin biyya Ameerikaadhaa himutti xayyaaraan warra ISIS jaaniin guruppii gartee teeroristiidha tanuma ifi gargaaraa turan san amma haareetti xayyaaraan tumaa jiran jechuudha. Siiriyaa tana rabbiitu itti fedhe guyyaa lameen dabre kana keessatti Israa'el xayyaara lolaatiin bikka adda addaa tumaa jirti. Bikkeen isiin tumaa jirtu keessaa kaampiilee wataadara hedduu akkasumas kaampaanii meeshaa waraanaa oomishu sanii fi instituushinii adda addaa xayyaaraan tumaa jirti. Gama kaaniin akkuma na duuba gartan kana Israa'el taankiidhaa fi meeshaa waraanaa hedduu gama Siiriyaadhaa naqaa Golan Heights bikka jedhamtu qabatanii jiran. Duraanis Golan Heights isaanii qabee jira amma Golan Heights bira dabraniiti.